bakka feetanitti Hararii fi Dirree Dhawaa Ciroo Adaamaa fi Finfinneettis bakka isin nu ajjanitti deemnee isin himuudhaaf qophii xumurre. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jira jirtu hordoftoota keenya kaan keessaa fi haala keessanii biyya adda addaarraa nu hordoftan guutuu keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi fayyaa qabdanii isin jajjaaga. Arraas akkuma beekamu amala keenya wantoota isin barbaaddan kan isin nu ajajjan jechuudha. Isiniif ol baasuudhaaf arraan tana mana khuni kan bishaan qulqulleessuudha. Bishaan qulqulluu dhuguu barbaannaan bifa ammayyaadhaan kan qophaa'ee jiruudha. Arra biyyi teenyas akka biyya Awurooppaa qabeenyaan illee guddachuu baannu ogummaa waan itti fayyadamaa keessatti meeshaan biyya alaa jiran asis ni jiranii jechuudha. Kanaaf gatiinis isa salphaadha. Humsa jechuun waan isin biratti gaa waan nama dhibuu miti jechuu barbaadeeti. Akkana qaqqabii kanaafuu tallaajonni kunneen sadarkaa sadaffaatiin isaa miti. Maal keessa kan jiraame kun sadarkaa sadaffaati irra gabaabaa waan ta'eef. Okay. Gatiin isaa meeqa faadha meemma kun amma? Kuma 20 tanneen. Kuma 20 fi? Kuma 20. 20. Okay. Kuno gosa loonii barbaadannaanis kunis kuno harariidha. Harari sadii. Harari sadeen kana kuma 20 kun sadarkaan isaa sadarkaa isa sadaffaadhaati. Inni sadarkaan lammaffaan akkuma asitti argitan kana kan ilaa gara kuma 20 fi shanitti kan deemudha. Sadarkaan sadaffaa isa gara kuma 35tti deemudha jechuudha. Tallaajaan gosa sadiitti jira. Firiijni yookaan tallaajaan jechuudha akkuma isinuu beektanidha. Gosa sadeen irraa filachuu dandeessan. Kun istoova akkuma argitan as gubbaa kunoo kan ifaadhaati. Isa dheengadda isinii marreessan irra isa xiqqaadhaati lachuutti fayyadamaa jechuudha. Kanaafi kun maaliif fayyadamaa? Tiriika jechuudha. Kanaafi kun ammoo maali? Oksijiinaa jechuudha. Oksijiinaas as duubaa qaba. Akkuma argaa jirtan oksijiinas achi duubaa qaba jechuudha. Akkuma isin ibsuu yaallatti gaa meemma inni kun akkuma beekamu oksijiinaa fi ifaatti fayyadamaa jechuudha. Oksijiinaa fi elektiriika? Elektiriika fayyadama. Jalaanis oovina ni qaba. Oovina asinis ni qaba jechuudha. Waan guddaan dalagu san numa dalagaa jechuudha. Gabaabdumatti kun dhaabbata waan ta'eef malee barcuma kaayatanii ta'an yookiin ammoo xarabeezaa wayirra keessee kan itti fayyadamtu. Okay. Amma inni kun gatiin isaa meeqa? Hanga kuma 8. Kuma 8. Kuma 8 jechuun doolaara 100 takka jechuudha. 150 wooma haga kanaati. Karaa kaan yoo deebine gaa oofiiwwan inni kuno istoovaan akkuma argitan kuni isa maaliti kan dhaabbataati jechuudha. Ija 4 qaba. Bakka itti bilcheessan 4 qaba jechuudha. Kan itti fayyadamu oksijiinaa jechuudha. Elektiriika 4 kun. Kun elektiriika? Elektiriika 4. Waaw. Kanaan uma hunda kanuma wanni agarree arra kun elektiriika numa maashaallah. Kuni elektiriika. Silindaraa fi elektiriikaan gamaachitti Qachaanu sanii miti? Okay. Kun olaal. Arafa irra qajiru san. Isa kana jechuudha. Oksijiina fayyadamu jechuudha. Kun oksijiina 4. Kun oksijiina 2 fi elektiriika 2. Elektiriika 2. 2 fi elektiriika 2 fi oksijiina 2 qaba jechuudha. Arragaa kuno waaw. Karaa kana dhufna amma laawundarii. Wantoota huccuu dhiqan jechuudha. Inni kun maashina yeroo amma otomaatikidha jechuudha. Kiiloo 8. Kiiloo 8. Yeroo itti hojjetamu akkaataan itti hojjetama isaa itti fayyadama isaa jechuudha. Uffata itti guurteetuma bishaan itti bantee dhiiste jechuudha. Bishaan ifumaaf fuudha. Oomoo fi fasaashii keetti asuma keessa neeteetuma ifumaaf qiyaasa isaa fuudha. Tartakka yoo cufte hulaan hin banamu hanga dhiqee ifin dhiqee goggoysee hanga siifannu. Otomaatikaali jechuudha. Ajajan fedhu jechuudha ammaan tana. Okay. Ati uffata tineenaan deemtee waan fedhe dalaguu dandeessa jechuudha. Khalaas inni gizee fixeetiin jira jee huluma siibananii. Hulaa siiban. Ati huccuu kasaa guurtee tumaa afoo jechuudha. Khalaas. Yaa waa addunyaan numa laafte duuba. Nuti eessa jirraa addunyaan as jirti nuti eessa jirra. Telefoona jechaa tokko tolchuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf kunis garaagarummaan isaa meemma kana gatiin isaa meeqa? Ona hanga 35. Kuma 35. Doolaara 500 jechuudha. Kanaaf itti fayyadama keessatti kuno warra keessarraa haa hodhachiisuu barbaannaan ifatti fayyadama uffata tineenaan ummaan ta'e nagoo maan ta'e booda kaateeti itti fayyadamti jechuudha. Kanaaf isa salphaadhaati akkanuma gara kana dhufne kana firija firijni kuni
akka gaabii keessatti itti fayyadamuu turtan ni beektanii as gubbaa bishaan keessa asiin qabbanaawaa yookiin oowwaa yoo shaayii dhaabbachuu illee beekte asiin danfaa qicatteetuma sukkaarra buuftee waliin laayitee dhugdaa jechuudha karaa salphaa. Kunis sanumaa jechuudha gatiin saamame. Kun hanga 12 ta'a. Kuma 12 jechuudha. Keessa cinaa jiru kuma 13,500. Kuma 13. Laatinis firiijii qaban tanneen. Waaw maashaallah. Egaa karaa tallaajaa jechuun firija garas deebina. Kuni akkuma harkaa jirtan firiijni kan teessumaati jechuudha. Kan jechuun egaa kan dhaabbataa osoo hin ta'in kan lafa taa'u jechuudha. Hoteela itti fayyadamtaa mana nyaataa adda addaa itti fayyadamuu dandeessa. Mana kee keessatti itti fayyadamuu dandeessa jechuudha. Wantoota akka foonii fa'aa keessee reeguutu torbetti guyyaa irraa itti qeeffattee nyaachuu dandeessa jechuudha. Mee amma gatiin isaa sadarkaan akkana jira. Inni kun gatiin isaa meeqa? 28. 28. Leetiraan addaa wal dhaban hundinuu kanaas dantee ilaaluu dandeessa. Kun 25 kun. Kun leetiriin isaa 380. Waaw 380 jechuudha leetiriin isaa. Gatiin isaa immoo kuma 20. 28. Kuma 28. Kuma 20 jechuun gaa sadarkaan wal jala jira jechuu barbaadeeti. Kanaafuu tallaajaan kana fakkaata. Mee gara kanarraa yookaan firiijii kanarraa gara laawundarii isa moodeela karee isin garsiisne kan ifiin dhiqee ifiin baasu jechuudha. Sincinqine jechuudha. Inni kun ammoo sadarkaa lammaffaa irratti argamudha. Biitii keenya gaa ammumaa'uu gara isa kana warra magaalaa tokko malee harkumaan dhiqaa jirra. Saafaa keenya ni beektanii miti. Isin fa'aa warra saafaa dhuguu turtan gaa amma qabiyyaalaa jirtan. Achi dheeytanii bilisoomtan malee hoggaa bitatanii galtan ammoo yoo kan eebduroo qopheessan qofaa jechuudha. Okay. Khonee asitti akkuma beekamu gaa bishaan itti neeytanii nuti har'a kan barbaachisu itti fayyadama isaa nu caalaa waan beektaniif gatii isaa qofa yoo isin himne gahaadha jechuu barbaadeeti. Biyya teenya keessa akka jiru isinitti himuudhaa fi waan kana godhaa jirra jechuudha. Inni kun gatiin isaa meeqam gabaabumatti? Kiiloo 12 jaama. Ayee. Hanga 22,500. Akkuma maqaa isaa wal dhaban kiiloo 12 ta'ee kanarraa gatiis ni jira gatiin hanga 19tti. Wanni jechuun kun amma shirkaa yookaan masnaa jaaniin maali? Warshaa inni irraa boosan jechuudha. Warshaadhaan wal dhaba jechuudha. Qaaloominni isaa warshaa wal dhaba jechuudha. Kanaaf haga kuma meeqaa teette? Kun amma 22,500. Kun 22,500. Kunoo. Hanga 26 san. Kun kuma 26. Bifuma kanaan gaa kunoo wanni isaa istaayilli isaa wal dhaba malee walirra guddaa walirra bal'ina qaba malee gatiin isaa waan raakisha jechuudha waan salphaadha. Kanaafuu gaa warra keessaniif bituu ni dandeessan. Gara kanarraa gara meeshaa isa waa cicciruutti deebina. Okay. Gabaabumatti meeshaan kuni kun khallaaxaa jaama afaan Arabaatti. Afaan asitti maal jaama? Maashina juusaa jaama. Maashina juusaa jaama. Nuti amma waan kana afaan Oromootiin itti baasuun eenyu eeggataadha. Amma gabaabumatti meeshaa garii wantoota garii yoo gaafattu afaan biyya kanaatiin ni jira jechuudha. Afaan Amaariffaatiin itti baasanii jira. Garuu immoo afaan keenyaan ganaa meeshaan hundi hedduu maqaa itti baasuun fe'isa. Tallaaja akkuma reefu sin garsiisne kun alaaboo ati kan argin as jalaan duudaa lamma qalaasni jiru silaasiin obaas ture. As jala bishaan owwaa fi qabbanaa as jala baafatee duudaa. Okay. Kanaafi maashina shibsiidhaati. Shibsii bataata afaan Arabaati. Shibsii gaa walii galee afaan Oromootiin maal jennee haa himnu? Shibsuma. Oo shibsiin afaan maalitti buleessoo? Shibsiin? Afaan Ingiliffaati. Ingiliffaami? Afaan Oromootiin maali? Shibsuma oo ganatti hin baane. Jechuun gaa afaan keessaniis biyoo qabdaan. Dinnichaa jijjiiramaa jechuudha. Dinnichaa jijjiiramaa jechuudha. Kanaaf gaa wantoonni hedduun kan nama dhibuutu jira jechuudha. Bifa kanaan itti fayyadaman kun olaal. Akkaataan isaatis zeeta salliixatti neeyita jalqaba salliin inni danfaa san booda immoo bifa kanaan cirteetiiti keeysan neeyita. Wanti kun maal beektanii? Maashina waan kana ciru dinnichaa kana ciru. Dinnicha ableen cirrabeetii amma arkuu jirra namoota tokko. Maashinni isa kana ciru waan jiru akkanatti tottolchee jechuudha. Dhugaa kun maashina cicciiru kun. Kaan ka chipsii. Kaan akkana shunkurta jira sun yaa. Kun ammoo shibsii akkanatti gosa akkana godhee ka ciru kuni hin jiru jechuudha.
biyya arabaatti gaa akkuma beekamu maashina ciruu jira dinnichaa khurfaa kana keessatuma irra gaqqabda jalaan qaqallisii akkana buusaa jechuudha maashina sanin ni galchite yoo rabbi jee gara fuulduraatti jechuudha okay khuni khashaayidaati akkuma arkitan gama khun khaawiyaa daga khaawiyaan akkuma beekamu gosoota qaba aynata qaba gatii isaa beeka khunnan gatiin hanga khumla ma dibbashani irra guddaa khaawiyaan khumala ma fi dibbashan خمسة خمشان إسيلين قاعدين أكاسي والله بعد ما وان رخشارة خوني أمو شاهد أكبر كاجرت الله شاهد جرا ما نتيسة دم بسيطرة ورا خيسن هذا أبغى خن دارا أفوفا كيله أفوفا نقول سنسن أرانتنا قرام إيشا خناتي جيرو خكابو إسنيه جرا أوكي خناتي عن سودان خوني مال جاني كلا مروحة جانيني أف بناتي خدابته كنا عنجا كملا ما في دبلمة mana khaysee birata jechu mana siree bakka hirriba bakka teessee jimaa afaan kaayatutti itti qabbanee fakkeetu ndeessaa jechuudha khonolal khana ol baas gaa mashallah ega khon maqaa isaan beeku gaatuma maqaa isaan ayim maashina kireematti daaktu yookiin daaboo qoshaas okay la lamma asirratti an khanaan beeka beeta ajjaana jaaniin ajjaana jechuun afaan arabaatiin wantoota waajiis jechuudha bakka silaa ficaa harkaan jiistu maashina isa kanaan jiiste jechuudha kanaafuu ni beeytanii ajjaana kuno keeka dalaguuf deemtaa yeroo keeka dalaguuf deemtu salphaadhaan itti neetee bishaan sukkaara itti neetee khilla itti neetee ifumaaf maashina ruusaasiif qabilcheessus ni qabna okay addakhata jaanin dakhata inaan gabi afaan arabaatti biyya kana maa jetanisin pressure cooker jaama pressure cooker jaama kun ifaadhaan dalagaa ifaadhaan dalagee pressure ka quraanitti miti mee gabbuusa kana bane kana ilaalla malee yoo danda'ame ilaaluu dandeenya kana okay hono distiin kuni afaan ingiliffaatiin kan isiniimu jiru afaan arabaatiin ammoo dakhaata akkuma jenne san kan nuti beenu suni kan ifumaaf ibidatti shiddee bilcheessituudha kun ammoo elektirikaami wow okay asi qabiyoo hono laal wulleen isaa kana fakkaata elektirikaan bilchaataa jechuudha wow okay akkuma arkitan gaa gosoota nyaataa hunda kunoo bifa kanaan wow arkuu jirtanii bifa kanaan nyaata walitti tolchitee qofa ati keessa ifaa itti bante jechuudha elektirikaa itti sakkaanaan nyaata bilcheesse jechuudha bifa salphaadhaan nyaata urgaawaa fi mi'aawaa abbaa mana keetii yaa haadha manaa ta'a abbaa manaatiif nyaata bareedaa godhuu barbaaddu kunoo meeshaan as jirti jechuu barbaanneeti dubartoonni keenya gaa irra caalaan keessan nyaata tolchitanii waan gaggaarii abbaa mana keessanii nyaachiftan abbaan mana keessaniitis jaala hangasuma caalaa waan isinii qabuuf nyaata jaarsarraa bareechuudhaaf kunoo maashinni bifa salphaadhaan qophaa'eeti jira jechuudha amma gara gatii isaatii okay gatiin isaa meeqa amma gabaabumatti 9,500 waan rakishaarraa meeshaa as dura haasofne keessaa isa rakishaa jee kanin fudhadhu isa kana maaliif faayidaa isaa dila kanaa wajjin jechuudha walin neetee tolchitee ifbira keessee ka araba sakkaanaan khalaas nyaanni bilchaatee kun onee gartanii lukkuu tanaas waa nyaachuun beeytanii amma kana babbaramu jira malee lukkuunis kun bifa kanaan tolfamee nyaadha magaa isin warra biyya namaa jirtan silaa nyaachaa jirtan warra biyya keenya kana hedduu qaraayessuu fedha barnoota hedduutti haajamaa meeshaan dhuftee namni itti nyaatu eessa jiraadha amma gabaabdumatti kanaafi ammayyeessuu biyya ofii isin warroottan biyya namaa yaatanii biyya alaa jirtan biyya teessan tana irraa fichan qabdan turtanis dulloomtanis biyyuma teessan tana galuudhaaf teessan jechuudha kanaaf biyya namaa guddisuu caalaa akkuma galgala sa'aa 18 sa'aa 14 biyya namaa dalaynee guddifnu biyya keenya kanaas yoo itti hojjenne hojii inni jirti jechuu barbaanneeti bifti maashinaatis kunoo hedduu baay'atee jira namni keenya waa'ee nyaata dalaguu irratti keessaawu sabni keenya jechuudha gabaabdumatti nyaata dalaguu irratti nyaata nama biraa dalagaa saba biraa hojjechaa jira nuti hojjechaa hin jirru dalagachaa hin jirru jechuudha teenya nyaachuu amala godhannee jirra kanaaf warra hojjetee nyaatu ta'uu qabnaa jechuudha egaa arraan tana sagantaan qabannee dhiyaannee jiru akkuma nu faana turtan meeshota garaagaraa gatii isaati wajjin isinii maxxansineeti jirra jechuudha inni kun gatii isaa ammayyaawaadha warra keessan sappiraas godhuu barbaannaan bittanii wantoota ka isaan quban qabne isaaniif kennuudhaan warra keessan gammachiisuu dandeessan jechuudha kanaafuu sagantaa akkanaa qabannee meeshaa biraatii wajjin hanga walitti deebinutti
نجاتي ترى إسنين جنة وأنا دعوتني في قلتهما السلام عليكم ورحمة الله